Ashamarka fuudhee jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan marti keessanuu akkam jirtani warroonni amantaa kiristaanaa hordoftan marti keessanuu ijoollee Oromoo baga geechan baga isiniin ga'e jechuu barbaada baga walumaan nuun ga'e warroonni amantaa musliimaatis ayyaana ramadaanaa tsoomanni hiikachuudha ga'e isinis baga isiniin ga'e tsoomana nagaan ufaa godhu kan tokkummaa kan jaalalaan ufaa godhuun isiniin jedha eegaa guyyaa ayyaanni boru jedhani ani akkan talabaadiyyaa takka maal akka hojjennu guyyaa ayyaana ugaan boru jedhamu qaammesaa ta'u masqalasaa ta'u hiikasaa ta'u anuma fedhe ayyaanaa ta'u guyyaa ayyaana maal akka hojjennu asuma isinitti agarsiisa ani akka iddoon dhaladhe yookiin mana itti dhaladhe keessatti ayyaanni gaafa boru jedhani waan hodhaasoo qabaanne wayaa qabnu maa aasassuun ta'e waan qabnu sana gadi yaasnee miiccinee ayyaana ugaa akkasitti namatti fakkaataa jechuudha isinii galee yoo wayaan miiccanne yoo meeshaa mana jiru gaafa sana gadi baastee dhiqxee bakka mana laqallaxxee girgiddaa laqallaxxee oqee saatiin laqallanna egaa akkuma beekamu ijoolleen baadiyyaa yoo akkasin goonee ayyaana ugaa nutti fakkaatu jechuudha. Annaa akkuma carraa ta'ee anis sarratanyaan biraa neetii waan fidattee jirtuu fi ishii wajjin mana addasaati jirra kanaafi kushiina kakaasati jirra jechuudha kanaafi mee asumaan isin yaadachiisa sammuutti akkasitti yaadamu isinitti akka yaadamu jedhee tanaan dhufe na wajjin toora meeshaan barbaanne immoo qoshaashatti hangataa jechuudha. Kanaafuu kinaama kun ilaala ittiin nyaatamu ittiin dhugamu asumattiin siqaa nu nyaachisaa jechuudha. Kanaafuu amma ana waggaa 5 dhibe nama biraatis maaliif dhiba qoshaasha keessan godhaa jechuudha laasumaan gadi guurata. Annaa akkana fakkaataan siniin jedha ayyaana waggaan akkam fakkaata jajjabaattuu nu agartani kabatii kanaas takaakallee jirra maashaallah. Dhugaa warri nama lamaan hojjetan waan jettani garuu jedhani naante nama ejejuun namatti hin tolu malee jechuudha. Nama lamaan hojjette osoo hin dadhabin hojjetta gine siin jechaati oolaniin siniin jedha oke bakka garaa keeti siniin gahanu malee bakka garaa keeti siniin gahanu malee nama lamaaniin hojjetamaa jechuudha. Odoon dadhabin daddaftee raawwachaa gara duuballee kakaasnee as takaakalleen siniin jedha. Akkana fakkaata jajjabaadhai ayyaana waggaa baga geechanii har'a biddeessaa tolfatanii mana faala qallaqatanii das nama jedha tisiin jedhina abshiraan siniin jedha anis guyyaa muraasa biyyatti galagine ayyaana waggaa soolee galame homaa jechuu miti firfaarii nan naqqabadhaan siniin jedha she qaanxaa toofannisan nan naqqabadha qaanxaa firfirii taaqaallaacha qaanxaa firfirii beektan miti isa nan naqqabadhaan siniin jedha. Hojiin kiyyaarraa kana fakkaata faxaraan hojjedhu nyaatan hojjedhu har'a ganda warraa deemani. Astiin sarraatanyyaatti naa himi meeshaa kakaasii minaamina jette sarraatanyaa warra sani warra umaan beenne afaan sana hin beenne warra sani maqaan dhaqaamoo nama bira jirani nama hamate fakkaata. Innaa akkas fakkaata. Asa sinitin nere suwane asa onjammare amma beerranii sani asa ammuru anna kas fakkaata haya chu kunifana asitti wal koree wal yaabbatee jira yookiin astakaakallee fi haramni farreen takka garuu galata namaan galchitu kolkollee waan haadha anna kas fakkaataan siniin jedhashee naaf galatoomaa bibbiqeedheetuma isin laala baga geechan asumaanii amma kana qoshaashatti gadi guura oke annaa turtii gaariin siniin jedhashi baay ciao.